BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama hordoftoota keenya sagantaan keenya eegalame hoogganaa faannoo Gojjamii ka jedhamu Zammana Kaasee humna al-idilee ijaaruu fa'aan shakkamee mana murtiitti dhiyaate. Karakterku ያለው የመደበኛ ቡድን በማደራጀት ያፈቀደ ኬላ በመዘርጋት kan ittiin shakka jedhu humna al-idilee gurmeessuu keellaa hin eeyyamamne diriirsuu akkasumas gama feesbuukiin nama kakaasuudhaan qonnaan bulaan naannoo Sidaamaa buna kiiloogiraama tokko birrii 47tti gurgure. Kilippiiwwan muuziqaa kana jedhinii fi walashee eenyu hojjete? Amma akka dhaabbata keenya hojii sadaffaa keenya qilleensarraa keessatti deemnee hojjenne kanaan booda abiddoo galaan gadaamdaatti dabalannee ammas itti fufa. Kanaaf kaanis isinitti himna Angalaanaa Balaayi nu waliin tura. Hoogganaa faannoo Gojjamii ka jedhamu Zammana Kaasee humna al-idilee gurmeessuu fi keellaa seeraan alaa diriirsuun shakkamee mana murtii magaalaa Baahir Daaritti dhiyaachuu Abokaatoon isaa obbo Bamuluu Taaddasa BBC'tti himan. Zammana Kaasee to'annoo jala ooluun ka gabaafame roobii darbee yeroo ta'u kamisa kaleessaa mana murtii olaanaa Baahir Daariif naannoo isheetti dhiyaate poolisiif guyyaan qorannoo dabalataa 10 kennameeraaf. Abokaatoon Zammana obbo Bamuluu wabiin akka gadhiifamu falmanii akka turan himu. Karakterku ያለው የመደበኛ ቡድን በማደራጀት ያፈቀደ ኬላ በመዘርጋት kan ittiin shakka jedhu humna al-idilee gurmeessuu keellaa hin eeyyamamne diriirsuu akkasumas gama feesbuukiin nama kakaasuudhaan shakkeera. Kanaafuu qoradhee akka mirkaneeffadhu beellamni guyyaa 14 naaf haa kennamu jedhee mana murtichaa gaafatee ture. Gama keenyaan warra himataman qabxiin falmii dhiyaatanii turan. Bitaan mirga qabxii falmii erga dhaga'ee booda guyyaa qorannoo dabalataa 10 manni murtii olaanaa Baahir Daarii fi naannoo ishee ayyamee galmichi akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 23 bara 2015 beellameera. Qabxiin falmii keenya dhimmoonni kan dursanii kan qoratamuu danda'an akka turan. Ammas shakkamaan mirga wabiin yoo gadhiifame ragaalee balleessuu hin danda'u. Kanaaf isa hidhanii qorannoo gochuun barbaachisaa miti. Wabiin bahee poolisiin qorannoo isaa qulqulleeffachuu danda'a jennee falmine. Komishiniin poolisii naannoo Amaaraa roobii darbee ibsa baaseen Zammana Kaasee yakka garaagaraan shakkee barbaadaa akka ture ibsee ture. Zammanan naannoo Gojjamitti humna saba Amaaraa faannoo jedhee garee hidhattootaa hundaa'e akka hoogganu amma dura BBC'tti himee ture. BBC'n hidhamuun Zammana dantaa siyaasaaf ta'uuf dhiisuu akkasumas haala qabiinsa shakkamaa kanaa abukaatoo isaa Bamuluu gaafatee ture. ፐርሰናሊ ዘመነ አስተያየት ሊሰጥበት የሚችል በመሆኑ የፋኖ ይመራል አይመራም የሚሆን አስተያየት ሊሰጥሻል wanti gaafatte Zammanaan kan yaada irratti kennuu danda'udha. waan ta'eef faannoo kana ni hoogganamoo hin hoogganuu kan jedhu irratti yaada kennuu hin danda'u. irratti haasofne irra garuu aangoo waa'ee kanaa dubbachuu nan qaba jedhee waan hin amanneefi dhimma ittiin shakkamee qabamee fi falmiiwwan adeemaa jiran qofaarraayin dubbachuu danda'a. Zammana waliin har'as wal arginee turre. Mana amala sirreessaa magaalaa Baahir Daar keessa jira. Ganama kan argeera. Fayyaasaarra rakkoon hin jiru. Amala sirreessaa idilee waan ta'eef qabinsa irratti wanti addaan jiru. Qabinsa irratti rakkoon na mudateera jedhees natti himne. Qonnaan bulaan naannoo Sidaamaa aanaa Arbeegoonaa ganda Bursaa dorgommii qulqullina bunaa irratti hirmaate buna kiiloogiraama tokko birrii 47tti gurgurate. Laggasaa Baxoosaa waggaatti oomisha bunaa irraa galii 70 haga 100tti argataa ture. Osoo kanaan jiru buna dorgommii gabaa addunyaaf dhiyeessuun akka jiru dhaga'e. Dorgommii kanarratti hanga sadarkaa 40 keessa yoon gale jedhee yaadee hirmaate. Dorgommicha irratti garuu bunni isaa tokkoffaa ta'ee filatame. Walumaa galatti buna kiiloogiraama 480 dorgommiif dhiyeessee birrii miiliyoona 20 olitti gurgurate. Buna kan kee akkamiin warra kaan caalee jedhee BBC'n gaafateera. Bunni kan koo tokkoffaa ba'a jedhee hiyyaanne ture. Garuu bunni namoota naannoo koo kana dura sadarkaa argachaa waan tureef anis yoon buna koo gogsee dhiyeesse sadarkaa na argata jedheen dorgommii keessa galuun yaade. Bunni kan koo adda kan ta'u lafa kana dura qonna biraaf oolaa turee fi sanyii bunaa gaggabaaboo ta'aniif haaraa ta'e irratti facaafame. Lafichis ol ka'aa waan ta'eef bunas reef biqilchaa waan jiruuf natti fakkaata. Jireenya isaa bunaan deeggaruu erga eegalee waggoota 5 akka
ta'e kan dubbatu obbo Laggasaan kanaan dura qe'een isaa buna akka biqilchu hin beekun ture jedha. Erga buna oomishuu jalqabee oomisha biraa caalaa galiin bunaa irraa argamu akka caalees dubbata. Kana dura waqtii eegeen boqqolloo, qamadii fi garbuu facaasaan jiraadha ture. Dur naannoo keenyatti hojiin bunaa waan barameen turre. Namoonni naannoo biraa irraa dhufanii buna facaasanii fayyadaman yoon argu anis buna facaasuun jalqabe. Ergasii midhaan kaan caalaa bunarraa bu'aa gaarii nan argadhan ture. Akka baranaa ta'uu baatus jechuudha. Inni baranaa waan waaqni na gargaaree argadhedha. Bunarraa waggaatti birrii 70,000 hanga 100,000 nan argadhan ture. Bunni kiiloon tokko qarshii hanga kanaan gurguramuun seenaa gabaa bunaa Itoophiyaatti buna gatii guddaatti gurguramedha. Galii gurgurtaa buna isaarraa argateen gara fuulduraatti maal gochuu akka kaayyeeffates gaafannee turre. Waan ani hin yaadnetu naaf ta'e waaqatu na gargaare. Amma garuu baadiyyaarraa bahee gara hawaasaatti mana bitadhee jireenya koo jijjiiruun barbaada. Qonna bunaa immoo babal'isee hojjechuun kana booda daldala bunaa irratti xiyyeeffachuun jireenya koo jijjiiruun barbaada. Gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Haleellaa diroonii jimaata sa'a 5 walakkaatti naannoo Tigraay magaalaa Maqalee bakka Addi Haawusiin jedhamutti raawwatameen namni tokko du'ee reeffi isaa hospitaala riifaraalaa Aayidar qaqqabu. Daayirektarri hospitaala riifaraalaa Aayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee BBC'tti himan. Pireezidantiin Iraan yoo mataa haguuggatte malee jechuun gaazexeessituu CNN'tti dubbachuu didan. Pireezidantiin Iraan Ibrahim Ra'iisiin Niwuyoorkitti gaazexeessituu CNN Kiristiyaan Amaanpoor wajjin gaaffiif deebii gochuuf beellamatanii mataa kee yoo haguuggatte malee si wajjin taa'ee hin haasa'uu jedhan. Lammiileen Raashiyaa hedduu waamicha waraanaa diduun baqachuu eegalan. Vladimir Putin humni eeggataa 300,000 ta'u waraana Yuukireen irratti akka hirmaataniif waamicha dhiyeessanii turan. Namoonni hedduun keessumaa dhiironni waraana jalaa baqatanii gara Joorjiyaa seenuuf konkolaataa hiriiree jiru hedduutu mul'ataa jedhame. Boeing himannaa balaawwan xiyyaarota 737 Max lubbuu namoota hedduu galaafate irratti dhiyaateef odeeffannoo dogongoraa investorootaaf kennee jedhamuun adabbii doolaara miiliyoona 200 akka kanfalu murtaa'e odeessaaleen gaggabaaboo aganu. Odeessa keenya kan itti aanuun namni ganna 36 obbo Danaa Yaaballoo qaama miidhamaa ta'e osoo jiru waggoota 20 oliif magaalaa Yaabelloo keessatti rifeensa sirreesseera. Obbo Danaan ogummaa rifeensa sirreessuu ijoollummaan abbaa isaarraa barate. Miila lamaan dhaabatee maamiltoota isaaf sirreessuu waan hin dandeenyeef dhagaa walirra tuulee irra taa'uun rifeensa sirreessaa ture. Rifeensa ijoollee fi nama magaalaa keenyaa anatu irraa ciraa jedha. Waayila koo Abtaamuu Xibabuutu seenaasaa gaafate. Hojiilee asuma jalqabee keessa sagaltamaa jalqabee itti maan barataa dhufe waggaa 11 baafate waggaa 10 baafate waggaa tokko immoo kolleejjii ototamaa jibbi haa ta'uuti haaluma kanaan maashinii odoontiin cirini magasiin fayyadamaa ture ollaa keessatti ijoollee xiqqoo harree kiyyaa sochunoo ciraafi achiin achi tondoosi jammaree katamaa muluu ciraaf achi inni jooniti maashinii tokko womberii tokko mastawutii sadii naa kennan naa bitanii warrillee na jajjabeessanii eegumsuun hojii kiyyaallee alleen hin dhiisne gabayaallee kundassa galata wataa rabbi waliin maa hojjedhaanan ijoollee garshaanillee kanumaan barsiifadha. Obbo Daanaan yeroon hojii jalqabee maqasiidhaan sumuunii kaffalchiisaan rifeensa ciraa ture jedha. Amma yeroo gatiin dabalaa dhufe gatiin ittiin rifeensa sirreessus dabaleeraa jechuun dubbata. Gisa sunitti maqasiin gaaf jiru shilingi cirraa fi areeti shilingi sumuna yoo mata guddaa taate biri tokkoon cirraa fi areetu olmaanii yoo ammoo areetu bicha taate sumunaan cirraa bakka jechaa dhufne achiinatti amma maashinii nam 30 jiru jirraa jechuudha. Talaallii pooliyoo otoo hin argatiin hafuun miidhamni qaamaa miila isaarra akka ga'e kan himu Daanaan garuu kun rifeensa sirreessuurraa isan dhaabne waan irra taa'ee mataa namootaa ciruuf isaaf mijatuuf mala malachuusaa dubbate. Pooliyoo jedhanii dirree sunii jira qara dirree sun irra dirree sun waggajaa pooliyoo sun qabattee warri keen dirree sun kittibaatiin
talaalii waan jedhanii hin jiru lafa warri ol nageessa gar nageessa ooma warri nagoom hin jiru achumaan taa'ee jechuun haalum kana taa'ee kaan ammoo dhagaa waliin naqee dhagaa guguddaa olla kennatti sun namaan naa qaban asii galaa jedheeni dhagaa sadi waliin naqee ka jalaa bal'aadhaa batteeraa ka gubbaalleen ka jalaa duqoon goomaa guddaadha dinta matarreessa guddaa taa'e dhagaa guddaa battee taa'ee kanaan gubbaa qoree akkiniin socho'an godhee gubbaa taa'ee bakka barcuma akka barcuma abbaa warraa tokko jira barcuma akka masoorii fakkaatu akka namni naasuu zooraatiifas akka naa ta'utti ilaalee bakka akkan zoor jedhee aree tiraafi akkan zoor jedhee damkan tiraafi. Tibba kana muuziqaawwan viidiyoo afaan Oromoo haaraa bahan ergaa walaloon dhaamaniin cinaatti dhaamsi viidiyoon dhaamanis guddachaa jira. Bakkii fi haalli viidiyoon itti waraabamu hawwata tuurizimii Oromiyaa xiyyeeffannaa dhabaniif waltajjii beeksisaa ta'aa jiru. Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishineraa kataan obbo Naggaa Odaajoo gahee muuziqaan gama kanaan bahaa jiru waan danda'aniin kadeeggaran ta'uu sagantaa keenya kamisaa keessatti ibsanii ture. Weelluuwwan ibiddoo galaan walashee jedhuu fi ka gadaa hamdaa kana jedhiin jedhu qabeenyaa fi hawwata naannolee godina baalee jiru akka gaariitti agarsiisu. Walleewwan kana ka daayireekt tolche dhaabbata piroomeeshinii aartii boraatiiti. Hoogganaa dhaabbatichaa Biruuk Girmaa kaka'umsi keessa maalii jedhee gaafadheera. Kaayyoowwan itti hundaa'e keessa sadarkaa biyyaatti qabeenya uumamaa tuurizimiidhaan Oromiyaan qabdus ta'ee Itoophiyaan qabdu kana addunyaatti beeksisuu piroomoot gochuu san akka kaayyoo tokkootti kan qabatee ka'e dhaabbanni piroomooshinii aartii boraati. Kana keessatti kaayyoo nuti kaane keessaa hanqinawwan yookiin immoo akkaataa nuti biyya keenyatti hubannu yookiin immoo ilaalchiif xiyyeeffannaan nuti waan qabnu sun baay'ee walirraa fagaataadha. Namni Oromiyaa keessatti uumame biyya kana keessatti uumame biyya isaa harki caalli hin beeku jechuun ni danda'ama. Nuti amma hammi nuti eenyummaa fi maalummaa biyya keenyaa itti barreetti fayyadamaa jirru wanni sammuu keenya keessa jiru baay'eedhuma tokko laafaadha jechuun danda'ama. Nuti waan qabnu osoo beeknee waan dhabne hin qabnu jenneeti yaadna akka dhaabbata keenyatti jechuudha. Biyyi keenya maal akka fakkaattu dhaloonni amma jiru kunis dhaloonni duubaa dhufu kunis sabboonummaa isa dhugaa jaalala biyya isa dhugaa sana akka horatuu fi eenyummaa isaa san maalummaa isaa san akka baruuf itti agarsiisuun dirqama jechuudha. Gama biraatiin waan qabnu kana immoo addunyaanis akka sirriitti argu akka baru keessumattuu maddoota hawwata tuurizimii manni Oromoo qabu kun carraa garaa garaatiin haguugamees xiyyeeffannaan gama tuurizimiitiin jiru Oromiyaa irraan turre harki caalan ta'a jechuudha. Immoo gara Baalee laaruuf wanti Baaleen qabdu sadarkuma biyyaattu dhokatee hafeeti yeroo waggaa baay'eedhaaf jechuudha. Sadarkuma biyyaatti iddoowwan hawwata tuurizimii biyyi kun qabdu keessaa isaan gafaati jechuun danda'ama. Waan baay'ee of keessaa qaba. So kana addunyaatti beeksisuun saba ofitti agarsiisuun dirqama waan ta'eef almost amma akka dhaabbata keenyaatti hojii sadaffaa keenya qilleensa raadiyoo deemnee hojjenne kanaan booda abiddoo galaan gadaa hamdaatti dabalatee ammas itti fufa ogeessotaa fi gama birootiin jiranis muuziqaa qofaan osoo hin taane gara fiilmiin illee iddoo kana beeksisuun piroomoot gochuun dirqama ta'e jechuudha. Egaa akkuma beektu hojii tuurizimii kana qaamni hojjetu sadarkaa Oromiyaatti fakkeenyaaf biiroon tuurizimii Oromiyaa jira dabalataan koomishiniin tuurizimii hundaa'ee jira. Hojiiwwan kun gama isaaniitiin isin hojjetama jechuu kooti. Isaan wajjiniin hariiroo akkamiitiin hojjechaa jirtu? Hagamta akka wal hubattanii wal gargaartanii hojjechaa jirtu? Koomishiniin tuurizimii Oromiyaa galata addaa qabu jechuudha. Keessumattuu Koomishinar Leellisee Dhugaan yaada fuunee deemne kana pozitiivli simachuudhaan hamma danda'amaa ta'een haalli akkamii jechuudhaan yaadni sammuu keenya keessa ture kun akka hojiitti hiikamuuf gahee guddaa baataniiru jechuudha. Keessattuu hojiiwwan Dillee Siraaj lamaan Bunnee Baddallee Baalee akkasumas hojiin sadaffaan baane jira gara Shawaatti kan hojjetame. Akkasumas hojii abiddoo galaan kanarratti deeggarsa cimaa taasisaniiru jechuudha. Hojiin kun kan isaanii qofaa miti jechuudha. Ilaalchi akkanaa kun dhaabbilee Oromoo hunda ilaallata. Kan dhuunfaas ta'e kan mootummaas hojii qabeenyaas ta'e nama dhuunfaa kamuu ilaallata waan ta'eef namni hundi ilaalcha wal qixxaataa ta'e tokko waan kanarratti qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf qaamni abbummaan isa ilaallatu immoo hojii manaa isaa amma danda'amaa ta'een baachaa jira. Kanaaf galata guddaa qabu. Ammallee ilaalchi isaanii kun gama hojii kanaa irratti qaban akka itti fufu yaada jedhu qaba. Dhaggeeffattoota qophiinarraaf jennee qopheessine xumurame akka qopheessiteef ol balaa akka tooraan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaa ogeessa teeknikaa Deevid Muwaasaaruu waliin horaa bulaa deebana.